nama da'oo dhugaa waaqa isa waan ju'ama danda'u ta'ee nu gargaaruunsaa har'a nama jiraatee sagalateeffatu carraaf jaarraa kana warra argatee gaarummaa isaa kana dubbatu nu taasise waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Sagalee waaqayyoo keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 62 lakkoofsa 1 kaasee kutaa sagalee waaqayyoo hafuura waaqayyoo hafuura koo keessa bulchee laphee koorra kaa'een isiniif dubbisee waaqayyoon kadhadha akkas jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u akkas jedha. Isaayyaas raajichaa 62:1 akkas jedha. Qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa amma ol ba'utti fayyinni ishees akka gucaa boba'utti hamma ibsutti ani waa'ee Xiyooniif calluma hin jedhu waa'ee Yerusaalemiifis hin boqodhu. Sabni lafa irraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee in argu. Maqaa haaraa isa Waaqayyo ofii isaatii siif kenneen in waamamta. Ati akka gonfoo miidhaginaa fi akka marataa mootiin mataatti maratuutti harka Waaqayyoo gooftaa kee keessatti in eegamta. Ati si'achi ishee gadi dhiifamte in jedhamtu. Haalleluuyaa. Ati ishee ani jaalladhu biyyi kees ishee abbaa manaa qabdu in jedhamtii jedha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Iddoo kanatti Waaqayyotu Xiyoonitti dubbata. Xiyooniin maqaa haaraa argachuu ishee jedha. Xiyoon maqaa haaraa argachuu ishee maqaan kaleessaa irraa ka'ee maqaan salphinaa irraa ka'ee maqaan leeyyoo kaleessa isheen ittiin waamamtu sun ishee irraa ka'ee Waaqayyo Xiyoon maqaa haaraa akka argattu hamma cunqurfamte hamma gadi qabamte hamma salphinni ishee odeeffame Waaqayyo jireenya ishee maqaa ishee seenaa ishee eenyummaa ishee akka jijjiiru sagalee abdiitti dubbata. Harraga Waaqayyo anaaf isinitti dubbata. Maal keessa jirta ati? Jireenyi kee maal keessa jira? Maqaan kee eenyuun waamamaa jirta? Maqaa dhalootaa isa siif moggaafamerraa eeyyeen rakkinni ati keessa jirtu haalli ati keessa jirtu eeyyeen qorumsiif yaaddoon ati keessa jirtu jireenya kee maqaa kee eenyummaa kee kan jijjiire jirta. Waaqayyo gooftaan macaa isa durittiin beekamtu sana maqaatti waamamtu jireenya ittiin beekamtu sana sirraa kaasee beekamtii haaraa siif kenna. Warri Waaqayyoon eeggataniif warri Waaqayyoon abdatanii iddoo gadi bu'an haala rakkisaa keessatti nafan Waaqayyochi keessaa si baasa. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffanna. Hallelujah Jesus. Maqaa akkasii qabnan turre hundumti keenya ilmaan hiyyeessa. Yesus tu qabee nu kaasee iddoo nu teenyu awwaara keessa. Dibaata ulfinaan nu dhiibee san nu teessisee tarree toloota. Inni namatti nu dabalee nuuf haa ulfaatu leenci Golgoota. Maqaa akkasii qabnan turre hundumti keenya ilmaan hiyyeessa. Yesus tu qabee nu kaasee iddoo nu teenyu awwaara keessa. Dibaata ulfinaan nu dhiibee san nu teessisee tarree toloota. Inni namatti nu dabalee nuuf haa ulfaatu leenci Golgoota. Baay'eetu nu bira darbee moofaa rakkinaa nurratti ilaale. Garuu gooftaan keenya Yesus qaawwa jireenya keenya cuqqaale. Isaa dinnee nutti taatee nurraa tarsaasee moofaa rakkinaa. Kottaa nummoo galataasaa galata galchina. Isaa dinnee nutti taatee nurraa tarsaasee moofaa rakkinaa. Kottaa ulmaasaaf walitti dachaane nummoo galata galchina. Hallelujah. Maqaa akkasii qabnan turre hundumti keenya ilmaan hiyyeessa.
Yesus tu qabenu kaasem donu tenyu awwala keessa dibata ulfinaan nu dibe sannu teessise tarree toloota inni namatti dabale nuuf ulfaatu leenci golgoota isa nutti hin tolin sana wanta karaa seeraan irraa barbaadamu wajjin fannootti cinqaarsuu isaarraan kan ka'e warra bilisa ba'anii nagaa argatanii jiraatan taanerra kanaaf iyyuu nuti kaleessattiin kan beekamnu sana moofaa abaarsaa kaleessattiin kan beekamnu sana moofaa leeyyoo isa seexanni jireenya keenyatti hidhate Yesuus Kiristoos nurraa tarsaasuu isaarraan kan ka'e golgaan dukkanichaa tarsa'ee bariin qajeelummaa nuuf bari'uu isaarraan kan ka'e warra tolootaa warra fuula Waaqayyoo duratti qulqulloota ta'anii dhaabbatan taanerra kun immoo qajeelummaa keenyaaf tola keenyaaf tun taane araara isaa isa nu jiraachise araara isaa isa nu gargaare araara isaa isa fuula isaa nu dhaabbachiise kana akka galateeffannuuf warra carraa qabootaaf warra carraa argatan taanerra egaa inni maqaalee yoo Tsiyoon irraa kaase yaa Tsiyoon ani dukkana keena ibsa ani Waaqayyo barii haaraa si bariisisa isattiin kaleessa beekamaa isattiin kaleessa waamamaa mandara keessatti beekamaa turte mandara eeyye salphinaa sana keessa ani Waaqayyo sin fura sin baasa isa sitti marame sana moofaalee yoo sana sirraan tarsaasa jedhee Waaqayyo inni Tsiyoonitti dubbate mandara ati keessatti gaddaa boo'aa dhiphachaa jirtu keessa harki Waaqayyo butee si baasa abdiidhaan eeggachaa jirta isa si furu Waaqayyoon isa si gargaaru Waaqayyoon isa harka kee qabu Waaqayyoon isa caba kee dhiibu Waaqayyoon amanatteetta Waaqayyo harka kee qabee boolla du'aa keessatti eegamaa jirtu keessa si fura oh hallelujah marradias pela hati kamama wahakriga hayas faida galajalamosa harka si baasa Waaqayyo kaleessa bu'aa deemta kaleessa gaddaa deemta kaleessa maqaalee yoo maqaa salphinaatii waamamta har'a garuu ani jedhe Waaqayyo maqaa sana sirraan kaasa jireenya keenan jijjiira maqaa keenan jijjiira mandarri kee biyyi kee naannoon kee kanaa booddee hin sodaatama ani Waaqayyo ulfina kootiinan si gargaara jedhe Waaqayyo inni Tsiyoonitti dubbate har'a si gargaara mandarati du'aa feegamtu keetti si gargaara mandarati seexanni si qabuuf si cabsuu si ajjeesuudhaaf xiyya sitti darbatu keessatti harki Waaqayyo si gargaara harka Waaqayyo gargaarsa isaatti fayyisuu isaatti kana amantu ati har'a nama gargaaramedha Predinatias murra dona tukama si gargaara Waaqayyo haleluya Yesus qajeelummaan ishee akka biiftuu achi ol hamma ba'utti akka biiftuu ganamaa biiftuun ganamaa gadi adeema utuun taane ol adeema guddachaa adeema mul'achaa adeema kanaafiyyuu qajeelummaa Tsiyoon jedhe Waaqayyo akka biiftuu ganamaa akka achi ol adeemu nan godha guddinni kee akka achi ol adeemu tajaajilli kee akka achi ol adeemu eebbi kee akka achi ol adeemu eeyyeeni milkaa'insi kee akka achi ol adeemu ekonomiin kee akka achi ol adeemu Waaqayyo hin godha ati maal keessa dhaabatte Waaqayyoon eeggachaa jirta maqaa akkamiin waamamaa jirta jireenya akkamiin sirraa kaasa Waaqayyo sumaanan kadhadha Waaqayyoof galanni guddaana ta'u qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa hammachi ol ba'utti fayyinni ishees akka gucaa hamma boba'utti ani waa'ee eenyuutiif calin jedhu waa'ee Tsiyooniif calin jedhu har'a si obboleettii koo Waaqayyo hamma si furutti hamma siif dubbatu si raawwatutti hamma wajjoo du'aa sana sirraa cabsutti hamma imimmaa sirraa qutti hin callisu Waaqayyo garaan Waaqayyo siif hinoo'a garaan Waaqayyo siif hin gadda akka namaa miti akka haalaa miti akka fira kee miti akkatti namni ollaan kee hiriyyaan kee si beeku miti Waaqayyo yaada gaarii siif qaba ani Israa'eliin iyya isaanii dhaga'eera imimmaan isaanii sargeera dhe Waaqayyo kanaafiyyuu ani Israa'elota
wanjoo isaanii gadi qabe sana irraanan cabsa hidhaa morma isaanii irraas nan furaadhe waaqayyo har'as hidhaa du'aatti si fura waaqayyo hidhaa gaa'intiitti si fura waaqayyo hidhaa maraatummaatti siika haleluuyaa siika harki waaqayyo dubbii isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase akkuma jedhu har'as dubbii si hiiku har'as dubbii si fayyisu har'as dubbii wanjoo sirraa cabsu har'as dubbii boolla du'aa sana keessaa si baasu waaqayyo siif erga dubbii isaa humna qaba sagalee isaa hojii hojjeta dhimma kee hojjechiifadhu waaqayyo gooftaan har'a dhimma kee hojjechuu hin barbaada haleluuyaa galanni waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u calin jedhu waaqayyo har'as waaqayyo waa'ee keetiif calin jedhu warra gara isaatti ilaalan warra gara isaatti uf kennan warra gara isaa ilaalan waaqayyo calin jedhu waa'ee keetiif calin jedhu waaqayyo ani calin jedhu hamma dhugaa tsiyoon akka aduutti baasee mul'isutti ani calin jedhu hamma waa'ee tsiyoonii falmee eeyyeni wanjoo isaan qabe sana isaan irraa cabsutti ani calin jedhu waa'ee tsiyoonii fi hamma maqaan salphinaa kun irraa ka'utti ani calin jedhu hamma waa'ee tsiyoonii fi hamma furmaanni dhufutti har'as waaqayyo waa'ee keetiif calin jedhu teessoo isaarra taa'ee isatti gungumtu isatti boossu isatti eeyyeni gara isaatti iyyitu hin arga hin dhaga'a waaqayyo ijji isaa iddoo hundumaatti arga harki isaas bakka hundumaa ga'a gurri isaas iddoo hundumaatti hin dhaga'a eeyye namni isa jalaa miliqee ba'uu hin danda'u yaada waaqayyootti warra deebi'uu barbaadan waaqayyo hin deebisa warra fayyuu barbaadan waaqayyo hin fayyisa warra hiikamuu barbaadan waaqayyo hin hiika har'as hiika harki waaqayyo hidhaa du'aatti hidhaa maraatummaatti hidhaa baarsaatti hidhaa cubbuutti waan si qabeetti maqaa yesuusin amma siikeera dhiiga yesuusin siikeera makraadiyaas peelahatii kamamaya sekreetoonatiyaas haleluuyaa ergaa kana jira laphee korra bariisisaa dhalootaaf naan jedha waaqayyo dhaloota lafannatti dukkanaa'e abdiin harkatti yarate utuun deemu natti dhimismise karaa jalqabeen adeemsaaf danqameen karaa dhaabbadhe kan jedhantu jiru ani waaqayyo dhaloota kanaaf calin jedhu naan jedha waaqayyo obboleetti komimmaan kee dhangala'aa jiruuf calin jedhu waaqayyo firoota koo iyya isin gara isaatti dhageessisaa jirtaniif calin jedhu waaqayyo ani calin jedhu jedhe waaqayyo maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu haleluuyaa ani waa'ee tsiyoonii calluma hin jedhu waa'ee Yerusaalemiifis immoo hin boqodhu sabni lafa irraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee hin argu kaleessa salphina kee argaa turan miti kaleessa maqaan taaneessi waamaa turan miti kaleessa achumatti beekamta miti dachaa rakkinaa sana kee dirree boo'ichaa sana irratti beekamta miti amma garuu nan dhufa ani waa'ee tsiyooniif calin jedhu waa'ee Yerusaalemiif hin boqodhu hamma ani ulfinni koo isaan irratti argame ulfinaan isaanitti mul'adhe ani waaqayyo sabni lafa irraa mootonni gurguddoonni beektonni hamma ifa tsiyoonii ba'u qajeelummaa isaanii ulfina isaanii hamma arganitti ani waaqayyo gooftaan calluman jedhu kabajamuu kee arga utuu salphina kee eegu eeyyee jiraachuu kee arga utuu seexanni du'a kee eegu mul'achuu kee arga utuu seexanni dhokachuu kee eegu darbiinsa kee arga utuu biyyi lafaa danqabuu kee eegu harkaa ba'uu kee arga utuu bineensichi si leqqimsuuf si eeggatu harkaa si baasa waaqayyo mee iyyaati ani harkaa ba'eera harkaas na baasa waaqayyo jedha harkaa si baaseera harki waaqayyo haleluuyaa harkaa si baaseera harki waaqayyo calin jedhani hin boqodhu waa'ee tsiyooniif waa'ee Yerusaalemiif hin boqodhu ganaa kaleessa eeyyeni jechan taaneen eeyyeni haalan taaneen maqaan taaneen jireenyan taaneen beekamaa waamamaa turte amma garuu sabni hundinuu biyya lafaa irratti kan argaman mootonni ani waaqayyo akka ulfina tsiyoonii fi eeyyeni
qajeelummaa isaanii akka biiftuu ganamaatti ol baasee mul'ise ulfina isaanii immoo akka guca boba'uutti ibseen ani Waaqayyo warra kaleessa salphinaa fi gadi qabamuu keessatti eegaa turan ulfina isaanii agarsiisa. Qajeelummaa isaanii qajeelummaadhaan itti mul'adhe ani Waaqayyo qajeelummaa isaanii immoo dhugaa akka bakkeetti nan baasa dhugaa isaanii nan mul'isa. Dhugaasi jalaa dhokatee karaa deemtutti danqamtee hojjettee milkaa'uu dadhabdee haleluuyaa utuu adeemtu waan gochaa wallaaltee Waaqayyo gooftaan warra kaleessa caba kee kufa kee du'a kee awwaalamuu kee salphina kee qullaa buusuu kee eegan Waaqayyo ulfina isaatiin si kabaje akka ati nama kabajaa taatee jiraattu hin godha hin jijjiira Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin mata duree kee jijjiireera guyyaadhaa kanaa kaase ajandaa kee jijjiireera dhiiga Yesuusiin waspanati kama ya sekretias wa hakriga haleluuyaa Waaqayyoof galanni guddaan ta'u ayyoon kadhanna sumarratti haleluuyaa challenge Waaqayyo tisi achi ishee maqaa gadheen waamamte ishee maqaa salphinaa waamamte ishee gadi gadhiisi hin jedhamtu sirrattan ulfina argadha sirrattan kabajama simboo koof surraa koo isa ulfina qabeessatu mandara keerra naannaa keerra buufata maqaa gooftaa Yesuusiin mandara keessa jiraattan hawaasa biyya keessa jiraattanitti ulfinni sodaachisu Waaqayyo sinaa argatu namni ulfina Waaqayyoon gaggeeffamu sodaachisaa jiraata malee sodaachaan jiraatu birrachaan jiraatu yaadda'aan jiraatu ilaame gaafa ulfinni Waaqayyo si wajjin jiru haleluuyaa isa guddaadha jedhetu isa jabaadha jedhe Waaqayyo jabina isaa rukute sammuu keessaa fuudhee waan gochaa wallaashiseetu hamaa diina keessa si qabuudhaaf si gaadu Waaqayyo sirraa gaadhi'ee si dabarsa Waaqayyo si dabarsa du'a sana si dabarsa salphina sana si dabarsa dhukkuba sitti adeemu si dabarsa xiyya guyyaa darbatamu si dabarsa dhukkuba adeemaa saafoo si oolcha duumessa ulfina Waaqayyoon si oolchu si argatu galanni Waaqayyoof haa ta'u haleluuyaa abbaa galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati jabaadha ati guddaadha ati danda'aadha ati beekaadha waan hundumtuu harka kee keessa jira yaa Waaqayyo eenyuyyuu fuula kee dura yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhokatu irra lafaa jala lafaati yaa Waaqayyo bantiiwwan waaqaa keessaa wanti si jalaa dhokatee ba'uu danda'u hin jiru maqaan kee Waaqayyodha maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u ija keetiin to'atamne harka keetiin eegamne barruu kee irratti baatamne ulee gargaarsa keetiin tikfamne nuti gargaarsa arganne jiraanne guyyaa kana jeenyeerra maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u bara baraan eebbifami kabajaaf ulfina guddaa argadhu amma sa'atii kana maqaa Yesuusiin ani sin kadhadha ilma Waaqayyoo hangafa nagaa ya isa waan hundumaa dandeessu maqaa gooftaa Yesuusiin fuulli kee araaraa gara jireenya kootti haa deebi'u eekamsi Waaqayyoo amma libsuu ijaatti fuulli isaa inni ifaan garuu bara jireenyaatiif hin ta'a galgala boo'ichi yoo ta'e ganama ililleen hin ta'a jedha dubbiin kee maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo gooftaa inni cubbuu keessiif hin dhiisa haleluuyaa inni akka keessiif hin dhiisa dhukkuba keetti si fayyisa haleluuyaa humni kee aaree akka joobiraa hin taata jedha sagaleen kee eeyye haara'uun barbaada fayyuun barbaada jireenya obboloota koo fayyuu barbaada maqaa gooftaa Yesuusiin dhukkuba namni namaaf hin beenne dhukkuba ogeessi fayyaa nama yaaluu hin dandeenye cubbuutti kamuu barbaanna maqaa Yesuusiin harki kee nu haayiku harki kee dhaloota kana haayiku harki kee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus dachee keenya haayiku maqaa gooftaa Yesuusiin hidhaa cubbuutti kamuu barbaanna nuti hidhaa baarsaatti kamuu barbaanna nuti maqaa gooftaa Yesuusiin harka kee hiikamsaa nuuf hiixadhu ija kee araaraatiin nu ilaali fuula kee araaraa sana nutti deebisi yoo ati nuuf araaramte malee yaa Waaqayyo nuti jiraachuu hin dandeenyu araarri kee jireenya kenna araarri kee nagaa kenna araarri kee yaa Waaqayyo daandii namatti agarsiisa araarri kee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos dukkana nama bariisisa araarri kee maqaa Yesuusiin jireenya keenya argatu araarri kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboloota kana argatu ati Waaqayyoodhaan nutti araarami
Fuulli kee araaraa gara jireenya kootti gara jireenya saba kanaatti adeebi'u. Amma sa'aatii kana maqaa Yesuusiin akka namni si wajjin araaramee nagaatti hin jiraanne inni godhu. Bittaan biyya lafaa sun maqaa gooftaa Yesuusiin sammuu namaa, laphee namaa, jireenya namaa hatuu kan bare. Dhugaarraa akka namni maqee karaa jallinaarra karaa yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus dubbii sin gammachiisnerra dubbii sobaan yaa Waaqayyo deddeebi'urra dubbii jallinaatti akka namni kufuuf karaa jallinaarra namni akka miilla isaa ol fudhatee fiigu inni godhu. Sammuun namaa qajeelummaa yaaduu dhiisee yaa Waaqayyo gooftaa sammuu jallinaan guutamee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus du'atti nama geessu inni godhu. Maqaa Yesuusiin sa'aatii kana haa rukutamu. Hojii seexanaa diiguudhaaf filmi Waaqayyoo mul'ateera jedhamee barreeffamee jira. Nan jedha maqaa goofticha Yesuusiin arras ilmi Waaqayyoo inni haalelluuyaa hidhaan dhalootaa hiiku, inni lubbuu fayyisu, inni hojii seexanaa immoo diigu amma saba kana gidduutti mul'atee hojii hojjechaa jira. Kanaaf ergamni dukkanaa maqaa Yesuusiin jireenya isaaniitti, sammuu isaaniitti, nagaa isaaniitti, eebbaaf mul'ata isaaniitti inni ergamu. Abidda kee abidda Yesuus Kiristoosiin haa gubatu. Billaa Kiristoosii Yesuusiin kan qeexaame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin qoraattii jallinaatiin jireenya dhaloota kanaa idduu kan bare, nagaa isaanii nyaachuu kan bare maqaa gooftaa Yesuusiin haa rukutamu. Biqiltuu abbaan koo inni waaqarraa hin dhaabin hin guddatu jedhamee barreeffamee jira. Biqiltuun jallinaa dhaloota kana irratti boquu kan ol qabate, arangamaan du'aa dhaloota kana kan marse maqaa Yesuus Kiristoosiin abidda kee Yesuus Kiristoosiin amma sa'aatii kana daaraa haa ta'u. Bineensa jawwee keessaa hafuura kan baafatu maqaa Yesuusiin lubbu qabeessa lubbu maleessa keessaan kan ergamu, lafa keessa qilleensa keessa kan adeemu, nama akka seexanaa seexana akka namaan kan hojjetu, sammuu dhaloota kanaa kan dhiphisu, nagaa dhaloota kanaa kan nyaatu, abdii dhaloota kanaa kan nyaatu maqaa Yesuusiin haa nyaatamu. Maqaa Yesuusiin haa nyaatamu. Maqaa Yesuusiin haa nyaatamu. Hojiin isaa, karoorri isaa, yaadniif ajandaan isaa raawwatee dhaloota kana irratti hin milkaa'in. Maqaa Yesuusiin hin milkaa'in. Maqaa Yesuusiin hin milkaa'in. Maqaa Yesuusiin hin milkaa'in. Lafa isaan jiranitti abidda ergeera. Haala isaan keessa jiranitti abidda diina nyaatu ergeera. Abidda agaantii nyaatu ergeera. Abidda hojii seexanaa nyaatu ergeera. Maqaa Yesuusiin amma sa'aatii kana hidhamanii kan jiran haa hiikamanii, dhukkubsatanii kan jiran haa fayyanii, qabamanii kan jiran haa gadhiifatanii, du'aaf kan eegaman harkaa haa ba'anii. Bineensichi jawween hojjetu mana keessa jiran keessaa hafuura kan baafatu, maraachuuf ajjeesuuf wareegan baasa jedhee kan naadatu amma goorra'eera. Maqaa Yesuusiin goorra'eera. Maqaa Yesuusiin goorra'eera. Maqaa Yesuusiin goorra'eera. Hallelujah. Maqaa Yesuusiin qoraattii jallinaa kana abidda Yesuus Kiristoosiin gubeera. Billaan Kiristoos yaa nyaatu, abiddi Kiristoos yaa gubu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra akka qoraattiitiin waraanan qancara yookiin xobbee yoo ta'an iyyuu inni isaan utuu isaan hin beekin inni haree isaan hin balleessa jedhamee barreeffamee jira. Dhiiga Yesuusiin qoraattiin jallinaa, qoraattiin du'aa, arangamaa seexanni dhaloota kana hafuura isaanii mul'ata isaaniittiin hiddu amma sa'aatii kana sinirraa gubeera. Jireenya keessan irraa gubeera. Nagaa keessan irraa gubeera. Mul'ata keessan irraa gubeera. Abjuu du'aan kan doorsifamtan maqaa Yesuus Kiristoosiin halkan baannanaa kan bultan maqaa Yesuusiin sodaa du'aa jala kan jirtan sodaachisa du'aa kana sinirraa kaaseera. Humna du'aa kana sinirraa cabseera. Maqaa Yesuusiin sa'aatii kana bilisa ba'a. Hidhaa du'aatti bilisa ba'a. Hidhaa seexanaatti bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin appitaayitii kan qabe, garaacha kan qabe, kalee kan qabe maqaa Yesuusiin dudda kan hidhe amma sa'aatii kana elaa abidda Yesuus Kiristoosiin dhukkubni siif hin taane, dhukkubni kan seexanaati. Maqaa Yesuusiin isa Waaqayyo biraa siif hin kennami. Maqaa Yesuusiin isa qaama keetti baate, isa jireenya keetti summii ta'e dhangalaaseera. Jireenya keessan irraa dhangalaaseera. Maqaa Yesuusiin hidhaa du'aa morma keetti xaxame, hidhaa maraatummaa sammuu keetti xaxame, hidhaa du'aa jireenya keetti
dabarse maqaa Yesuusin sirraa kuteera humna dhiiga Yesuusin aaboo mucummaa Yesuus naaf kenneen sirraa kuteera bilisa ba'a lafa jirtanitti bilisa ba'a bishaan ol kaafadha maqaa Yesuusin bilisa ba'a garaa keessa kan gangalatu sagalee kan nageessisu maqaa gooftaa Yesuusin amma sa'atii kana dafqisiisuudhaan hurgufuudhaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin guurabsiisuudhaan jedheera maqaa Yesuusin ajajeera sa'atii kana maqaa Yesuusin si keessaa dhangala'u dhangalaaseera maqaa Yesuusin diigeera hojii isaa diigeera karoora isaa diigeera ajandaa isaa diigeera humna du'aa ka'uu Yesuusin sirraa rukuteera humna du'aa ka'uu Yesuusin sirraa diigeera humna du'aa ka'uu Yesuusin sirraa dhabamsiiseera Yesuus galatoome kabajaaf ulfina guddaa argadhu maqaan kee eebbifamu bishaan harkatti ol qabatan kun kaleessa maqaa kee amanatanii kaleessa maqaa kee abdatanii hiikamaniiru fayyaniiru du'arkaa ba'aniiru madaaf irraa dhabaniiru caba isaaniitti dhidhiibamaniiru har'a sagaleen kee hojjeta har'a sagaleen kee humna qaba bishaan kana keessaan dhukkubsataan fayyu maqaa Yesuusin hidhaan dhaloota kana hiikamu hidhaan maatii isaanii hiikamu hidhaan obboleettii ishee hiikamu hidhaan obboleessa ishee hiikamu hidhaan abbaa ishee hiikamu hidhaan harmee ishee irraa hiikamu maqaa Yesuusin bishaan kana dhiigaaf abiddatti geeddareera lafa bishaan kun seene dhukkubni hin taa'in seexanni hin taa'in jawwichi hin taa'in agaayintichi hin taa'in abidda godheera bishaan kana abidda godheera bishaan kana dhiigatti geeddareera maqaa Yesuusin geeddareera maqaa Yesuusin geeddareera maqaa Yesuusin geeddareera sa'atii kana kaasee maqaa gooftaa Yesuusin dhukkuba qaama keessaa dhukkuba garaacharraa dhukkuba sammuurraa dhukkuba duddarraa keessaa baksee hadhangalaasu humni kee bishaan kana keessaan hojjetu maqaa Yesuusin dhaloota kana hiiku abiddi bishaan kana keessaa hojjetu qoraattii jallinarraa daaraa haa godhu maqaa Yesuusin bilisa ba'a dhiiga hoolichaa bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusin bilisa ba'a bilisa si baaseera maqaa Yesuusin maatii kee bilisa baaseera hidhaa du'aatti hidhaa cubbuutti hidhaa baarsaatti hidhaa zarmaan zariitti isinii keera dhiiga Yesuusin oh hallelujah Mayas pena hati kamaradias wahakriga hayas faida gala jalamusa pela hatu kamaradias wahakriga hayas faida gala jalabasadia hallelujah abba ko galanni sifato arkike wan alota kana du arka baafateef si agalat namoota soddomii torba kaanutu hidhaa du'aa raakutu kaan hidhaa maraatummaa raakutu kaanutu hidhaa yaaddoo raakutu kaan immoo abjuu du'aatti hiiku kaan immoo maatiif obboloota isaanii waaqayyo gooftaa arfidu asaani waraane isaanirraa buqqisu argaan jira ilaa dhaloonni soddomii torba maatii keessanii furmaan argameera jireenya keessanii furmaan argameera abdiin isin harkatti dadhabe haara'eera dukkanni keessan bari'eera maqaa Yesuusin isinirratti haa ta'u ani waaqayyo dhaloota kana akka gaaffii isaaniittan deebita akka rakkina isaaniittan gargaara akka dhimma isaaniittan isaaniif hojjedha naan jedha waaqayyo sagalee isaaniin naga'e iyya isaaniin na bira ka'e mimmaa isaaniin arge haala isaan keessatti qabameera du'eera badeera jedhan keessaan baasanaan jedha waaqayyo maqaa Yesuusin achi keessaa si baaseera Yesuus galanni siif haa ta'u bara baraan eebbifame maqaan kee haa eebbifamu garaa ciniinnaadhaan baay'ee kan dhiphattu akkasuma immoo garaa kee kana keessaa kan si gaggalagalu akka bineensaatti sagalee kan si dhageessisu jirta isin nama lamadha hafuura garaa ciniinnaan kan si dhiphisu obboleettii tokko amma libsuu ijaatti seexan addunyaa kanarraa si butachuudhaaf waan sitti ergamen arga waraansa du'aati ani waaqayyo waraansa kana sirraa buqqiseera nagaan siif hin taasiin jedha akkasuma obboleettiin garaa kee keessaa si gangalatu waggaa si keessaa sagalee dhageessisa ani waaqayyo raawwadhee bineensa kana si kee ajjeesaa siin jedha yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u paartii gar tokko mataatu si dhukkuba obboleettii tokko paartii gar tokko mataa kee keessumatti yeroo baay'ee kan si dhukkubu karaa mirgaati akkasuma obboleettii tokko harmatu si dhukkuba jeeqa harma keetu baay'ee si dhukkuba akkasuma obboleettii tokko yeroo mana fincaanii fayyadamtu si guba kanarraa kan ka'e dhiphatta walumaa galatti harki waaqayyootu fayyisuu isaatiin isin
isin qaqqabatu argaan jira isin bilisa baataniittu maqaa Yesuusiin kan amaneef ta'eera yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u akkasuma dhukkuba toonsiliidhaan sidhiisaa sitti deebi'a Waaqayyoof galatu ati manuma keessa jirtu keessaa wanta afuuraan si loluuf du'a kee eeguun arga obboleettii nana si dhiphisa bakka yerootti du'a filattu qabda akka jedhe Waaqayyo afuura du'a kee eeguun sirraa ajjeesa siif immoo jireenyaan kennaa siin jedha yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa eebbifamu uleen gargaarsa kee baay'inni araara kee tolli gaarummaa kee qajeelummaaf amanamummaan kee maqaa Yesuusiin saba kanaa wajjin haa ta'u gargaari harka isaanii qabi wajjin ta'i yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaanii kana baaru barruu isaanii kana baaru akkaawuntii isaanii kana baaru maqaa gooftaa Yesuusiin irraa haa waraanamu irraa haa abaadamu qabuuf kan ba'e haa qabamu jireenya isaanii kan gaadu haa gaadi'amu hidhaan du'aa maqaa Yesuusiin hidhaan seexana dhaloota kanarraa haayikamu maqaa Yesuusiin Waaqayyo si haa galatu furmaanni kee gargaarsi kee araarri kee tolli gaarummaan kee dhaloota kana wajjin waan ta'eef si haa galatu mana keessa jirtan keessatti nama lamadha